Rakkoo mana amantaa hundaa qorattanii furmaata isaa ta'uuf kaatan kutattanii afaanin barachuun furmaata jalqabaa ni ta'a jettanii eegaltan lallabaa ergama duuka bu'ummaa sirriitti hubattanii hawwii nama baay'ee dhugoomsuun cimtanii sagalee dhugaatiin baruu eegaltanii kaayyoo fi ergama sirrii qabattanii sagalee dhugaatiin nagaan jettanii sagalee dhugaatiin nagaan jettanii. Nutis ni gammannee gaafa sin arginu barachuus jalqabnee kan baay'ee hawwinu daandii abbootii osoo irraa hin gorin doogimaa fi qannoonaa osoo gad hin dhiisin afaan saba baay'ee ifatti baastanii kitaabolii hedduus hiikuu eegaltanii akka duuka bu'ootaa hafuura tokkoonii ni jalqabdan hundumaa walii galteedhanii rakkoo mana amantaa afaaniin faarsuun gatii akka hin qabne erga hubattanii akaanu cimneetoo akka qulqullootaa walitti gurmoofnee yaada waliif qoonna sanatu furmaataa tajaajila kanaa duubatti hin deebinu kunoo ni jabaanna afaanin barachuun saba hedduutu dheebotee daandii ishee dhugaa baruuf kan gaafate deebisuuf kaatanii gaafii nama hundaa walitti haafinnu kennaa qabnu hundaa jettanii kaatanii mana amantaaf dhaabbachuu marii jalqabdanii yaada waliif gumaachuu gatii lubbuuf jechaa waan hedduu simachaa jibbaa fi cunqursaa hundaa dhandhamachaa barumsa wangeelaa fadhaa dhandhamachaa asiin nu geessanii waaqayyoon kadhachaa baraan nuuf jiraadhaa hafuuranis jabaadhaa gatii wangeelichaaf daandii bal'ifadhaa addunyaa hundattuu hundee gadhaabbadhaa jajjaboota koo umurii nuuf dheeradhaa warra isin jibbaniif sirriitti kadhadhaa kaayyoo keessan beektuu tajaajila laadhaa sirriitti cimaatii kaayyoof ariifadhaa hawwii nama baay'ee dhugaatti jijjiira iddoo guddaa qabdu saba bal'aa bira ani baay'ee hin jedhu waa muraasan dhaamaa hojii keessan martuu ifeetu argama moggaasni maqaadhaa waldaa duuka bu'ootaa hojiin hojjettanis hojii duuka bu'ootaa ammallee dagaagaa sirriitti bal'adhaa akka urjii samii addunyaaf mul'adhaa galanni waaqayyoo geessuudha waaqayyoo ulfaataa bal'insaaf haa ta'u.